Baha Shaggar Aanaa Dugdaa magaalaa Maqii keessaa namoonni mana hidhaarraa baafamuun ajjeefamuu fi saamichi jabaatee itti fufee jiraachuun dhagahame. Matammaatti lammiileen Itoophiyaa fi Suudaanii hidhattoota faannootiin ajjeefamuun dhagahame. Manni murtii Maalaawii du'a godaantota Itoophiyaa 29 wal qabatee himata ilma pirezidaantii duraanii irratti dhiyaate addaan kutee jiraachuun ibse. Sirna hajjii hijiraa 1445ffaa baranaa raawwachuuf addunyaa bakka garaagaraa irraa hajaajoonni gara Makkaatti qajeelan. Harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan kabiroo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumuraatti nu faana turaan affeerraa keenya. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenya akka taatan isiniin jecha, akkasuma laayik sheer gochuun nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya har'aatti isin dabarsina. Baha Shaggar Aanaa Dugdaa magaalaa Maqii keessaa namoonni mana hidhaarraa baafamuun ajjeefamuu fi saamichi jabaatee itti fufee jiraachuun dhagahame. Oromoon biyya isaa irratti hiraarfamuu, ajjeefamuu akkasuma hidhamuun fi saamamuun hireessaa ta'ee jira. Godinaalee Oromiyaa hunda keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaa ilmaan Oromoo irratti ajjeechaa fi saamicha kan raawwataa jiru yoo ta'u, godina Baha Shaggar Aanaa Dugdaa bulchiinsa magaalaa Maqiitti jabaatee jiraachuun dhagahame. Waraanni mootummaa dargaggoota lama baadiyyaa keessaa fuudhee magaalaa Maqii geessuun mana hidhaatti dararaa guddaa erga irraan gahee booda halkan keessaa naannoo sa'a 8tti mana hidhaatii baasee bakka addaa gaara Gorjaa jedhamutti ajjeesuun dhagahame. Guyyama dargaggoota lamaan sana ajjeesan san dargaggoo tokko osoo inni mana baankiitii mallaqa 21,000 fuudhee baasu waraana mootummaatiin saamamuun dhagahame. Oduma wal fakkaatu mootummaan Itoophiyaa nagaa hawaasaa booressuun sababa tokko malee ilmaan Oromoo ajjeesuu fi hidhuun saamuun itti fufee jira. Haaluma kanaan godina Wallaggaa Aanaa Simbaa ganda Biijuu keessatti gaafa waxabajii 16 bara 2024 nama maqaan isaa Yoonaas Bal'inaa jedhamu ati deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jechuun mana abbaa isaatii qabanii mana hidhaa geessuun erga dararaa guddaa irraan gahanii booda halkan walakkaa baasanii achi buuteen isaa dhabamee jira. Matammaatti lammiileen Itoophiyaa fi Suudaanii hidhattoota faannootiin ajjeefamuun dhagahame. Godina Gondar lixaa aanaa Matammaa keessatti waxabajii 16 bara 2024 haleellaa hidhattoonni faannoo bananiin lammiileen Itoophiyaa lamaa fi dubartii lammii Suudaanii tan taate akka ajjeefamte bulchaan aanaa Matammaa dubbatan. Hidhattoonni kunniin konkolaataa uummataa irratti dhukaasa kan banan yoo ta'u, konkolaataan kun Matammaa irraa ka'ee gara Gondaritti akka imalaa jirus himanii jiru. Naannoo hidhattoonni kunniin haleellaa itti raawwatan sana waraanni raayyaa ittisa biyyaa kan jiru yoo ta'u, tarkaanfii inni fudhate tokkollee hin jiru jechuun bulchaan aanichaa dubbatan. Manni murtii Maalaawii du'a godaantota Itoophiyaa 29 wal qabatee himata ilma pirezidaantii duraanii irratti dhiyaate addaan kutee jiraachuun ibse. Ilmi pirezidaantii duraanii Maalaawii kan ta'e Taadikiraa Mahfuuzaa daddabarsa namaa fi godaantota Itoophiyaa waggaa lamaan dura Maalaawiitti du'anii wal qabatee himanni irratti dhiyaatee ture addaan citee jira. Taadikiraan sadaasa bara 2022 keessa du'a lammiilee Itoophiyaa 29 kan reeffi isaanii awwaala Jumraa keessa argamanii shakkame namoota 7 waliin to'annoo jala oolee ture. Poolisiin biyyattii ibsa baaseen biyyattii ibsa yeroo kenneen godaantonni kunniin gara Maalaawiitiin gara Saawuz Afrikaa kibbaatti imalaa akka turan poolisii shakkuu isaa ibsee jira. Awwaalli jumlaa godaantota kanneen kaaba biyyattii naannoo Muzaabee jedhamutti eeruu jiraattotaatiin argame. Ilmi pirezidaantii biyyattii duraanis du'a lammiilee Itoophiyaa keessaa harka qaba jechuun akkasuma godaantota seenaa dhalaa Maalaawii keessatti godaadaniin shakkamee himanni irratti banamee ture. Ji'a 19 booda manni murtii ilma pirezidaantichaa bilisa jechuun himata irratti dhiyaate addaan kutee jira. Murtii kana booda abukaattoon ilma pirezidaantii naannii murtii kanatti baay'ee gammadeera jechuun BBC'f gabaasee jira. Abbaan alangaa garuu ilma pirezidaantichaa duraanii bilisa bahuun akka isa ajaa'ibsiise beeksise. Maalaawiin biyya qaxxaamura daandii lafa gara Afrikaatti geessitu yoo taatu daandii kibbaa jechuun beekamti. Daandii kana irra caalaan itti fayyadaman godaantota seeraan alaa Itoophiyaa fi Sumaalee irraa dhufan carraa dinagdee barbaacha hanga Afrikaa kibbaatti Keepitaawunitti imalanii bara 2022 keessa baatii ammajjii irraa hanga fulbaanaa gidduutti godaantota seeraan alaa 221 poolisiin to'ataman keessaa 186 lammiilee Itoophiyaa ta'uu poolisiin Maalaawii ibsee jira.
sirna hajjii hijiraa 1445 barana raawwachuuf addunyaa bakka garaagaraa irraa hajaajonni gara Makkaatti qajeelan sababa ho'aa yookaan gubaa aduu hammaachuutiin hajaajonni biyyoota 10 namni 1081 ol wareegamuu mootummaan Saudi Arabiyaa beeksisee jira. Hajaajonni sirna hajjii irratti wareegaman keessaa 658 lammiilee Misrii akka ta'an adda baafamee jira. 58 lammiilee biyya Paakistaan yoo ta'an 183 ammoo lammiilee biyya Indoneeshiyaa ta'uu odeeffannoo ministeera mana marii dhimmoota amantaa mirkaneessee jira. Lammiilee Misrii, Paakistaan, Indoneeshiyaa, Itoophiyaa dabalatee lammiilee Suudaan, Senegaal, Tuuniziyaa, Yordaanos, Maaleeshiyaa fi Iraan kanneen sirna hajjii hijiraa 1445 barana irratti wareegaman ta'uu mirkanaa'ee jira. Kanumaan wal qabatee hajaajonni sirna hajjii raawwatuuf Itoophiyaa irra deeman 12,000 keessaa hanga yoonaatti namni 5 wareegamuun dhagahamee jira. Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenyaa akka taatan isiniin jecha laayik sheer gochuun nu jajjabeessaan dhaamsa keenyaa waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.